Ashama harkafuun akkam jirtu kabajamtootaa fi jaalatamtoota Oborraa Global Media Network. Oborraa Global Media Network irraa oduu guyyaa irraatiif qabanne kan isin biraan geenyuta oduu waliin Ambadaasaa Jaafarii. Mootummaan naannoo Somaalee boordiin filannoo wiirtuu filannoo 30 gara naannoo Affaaritti dabarsuu wal qabatee mormii gaggeessaa akka jiru gabaafameeti jira. Guutuu oduu kana akka armaan gadiitiin kan isin biraan geenyuta. Paartiin mormituu bira darbee dubbiin filannoo qaamolee mootummaa keessaa illee atakaaroo uumaati jira. Gabaasa harrabee jiru wiirtuu filannoo 30 naannoo Affaaritti darbuun morma. Mormuu bira darbee filannoo keessaan of baasa jechuun mootummaan naannoo Somaalee ibsa kennaa akka jiru miidiyaaleen gabaaseeti jiru. Itoophiyaan filannoo biyyaalessaa bara kana gaggeessuuf jiraachuu isaatu ibsama. Paartiilee mormituu hedduun filannoo bara kanaa haqa qabeessa akka hin taane irra deddeebiin himaati jiru. Hirmaannaa akka hin taasifne dhiibbaan akka irra gahaa jiru beeksisaati jiru. Oromiyaa keessatti dhiibbaa hooggantoota paartiilee siyaasaa hidhuu hiraarsuu irraa gahee irraa kan ka'e paartiilee mormituu ABO fi KFO'n filannoof qophii taasisuuf dhiibamanii danqamuutu himama. Wanti filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa bara kana ilaalchisee guyyaa guyyaan gabaafamu yaada atakaaroo ta'uu itti fufeeti jira. Filannoon bara kana akka adeemsifamuuf qabu qophiitti jiraachuu boordiin filannoo Itoophiyaa beeksisaati jira. Guyyaa kaleessaa mootummaan naannoo Somaaliyaa boordii filannoo wiirtuu filannoo 30 gara naannoo Affaaritti dabarsuu wal qabatee mormii gaggeessaati jiru. Bara kana boordiin filannoo kaartaa filannoo baatii bitooteessaa keessa ennaa beeksisuu wiirtiilee filannoo 30 naannoo Somaaleef kennamee ture jedheeti jira. Ammoo boordichi irra deebiidhaan kaartaan filannoo sun daangaa bulchiinsaa hin mul'isu jedheeti jira. Kana itti fufsiisuun naannoo Somaaliyaa xalayaa pirezidaantii naannoo sanaa Mustafee Mahammad irratti mallatteessaniin yoo boordichi irra deebiin hin xiinxallee filannoo keessaa ba'aa akka jiru dhaadataa jiraachuu miidiyaaleen gabaasaati jiru. Ammoo haqa paartiilee mormituu baasaa jiraachuu yaada uumuu danda'eeti jira. Paartiin mormituu biyyattii hedduu dhiibbaa guddaa qaama mootummaan irra gahee fi sochii danqamuu irraa kan ka'e filannoo keessaa obbaasaniiti jiru. Qaamoleen mootummaa ta'e jedhanii miseensonni paartii mormitii ajjeesuu fi hidhuun akkuma itti fufetti jira. Boordiin filannoo biyyaalessaa gama isaatiin yaada mootummaa deeggaruun paartiilee mormitoota takka kan dhiibame hin jiru jechuun irra deddeebiin ibsa kennaati jiru. Loltoonni Eertiraa sababii daangaa Itoophiyaa seenaniif TPLF daangaa keenya cahuun haleellaa raawwachuu dandeessi sodaa jedhu irraa ta'uu pirezidaantiin mootummaa naannoo Somaalee obbo Mustafaa Umar gaafii fi deebii BBC waliin godhan irratti dubbataniiti jiru. Guutuu oduu kana akka armaan gadiitiin kan isin biraan geenyuta. Loltoonni Eertiraa sababii daangaa Itoophiyaa seenaniif TPLF daangaa keenyatti cahuun haleellaa raawwachuu malti sodaa jedhu irraa kan ka'e ta'uu pirezidaantiin mootummaa naannoo Somaalee obbo Mustafaa Umar himaniiti jiru. Abiyyi Ahmad loltoonni Eertiraa daangaa Itoophiyaa keessaa akka bahan mootummaa Eertiraa waliin walii galuu beeksisaniiti jiru. Eertiraan hanga ammaatti loltoonni ishee Itoophiyaa keessaa akka hin jirre waakkachaati jirti. Garuu hooggantoonni biyyoota lamaanii wal arguudhaan marii loltoonni Eertiraa achi keessaa baasuu irratti walii galaniiti jiru. Haa ta'u malee ammayyuu wantoonni hin guduunfamin baay'eetu jiru. Akka fakkeenyaatti Eertiraan dhuguma yakka waraanaa lammiilee nagayaa Tigraay irratti raawwatame jedhame kana ni fudhatti. Kana malees wal dhibdeen daangaa biyyoota lamaanii gidduutti waraana hamaa uumee ture. Hamma muummeen ministeera Abiyyi Ahmad aangootti dhufanii turanitti madda wal dhibdee ta'eeti ture. Abiyyi Ahmad Itoophiyaan akka walii galtee idil addunyaatti lafti ishee Eertiraaf dabarsitee akka kennitu walii galaniiti jiru. Haa ta'u malee hanga ammaatti hin raawwanne. Dhimmoota kanneen irratti pirezidaantii naannoo Somaalee fi miseensi koree hojii raawwachiiftuu paartii badhaadhinaa kan ta'e obbo Mustafaa Umar BBC sagantaa Focus on Africa waliin turtii
goone irratti dubbataniiti jiru. Gaafii BBC'n gaafatee loltoonni Eertiraa akkamiin daangaa Itoophiyaa seenan kan jedhu irratti obbo Mustafaan deebisaa yoo laatan humnoonni TPLF osoo hin eegamin humna ittisaa ajaja kaabaa rukutuu sababa ture haleellaa raayyaa ittisa irratti raawwatanii fi rookeetii humnoota TPLF gara Eertiraatti dhukaasan hordofuun sodaa humnoonni TPLF daangaa keenya cahuun haleellaa nurratti gaggeessuu danda'u jedhu irraa kan ka'e loltoonni Eertiraa ofirraa ittisuuf daangaa Itoophiyaa seenan jechuun dubbateeti jira. Itoophiyaan humni biyyattii alaa daangaa ishee yoo seenu akkamitti simatte kan jedhuufis yeroo san xiyyeeffannoon ture ooppereeshinii seeraa kabachiisuu irratti malee dhimmoota kanneen irratti miti jechuun deebisaa laataniiti jiru. Koomishinii mirgoota namummaa Itoophiyaa dabalatee dhaabbilee mirgoota namummaa garaagaraa kanneen akka Human Rights Watch kanneen haleellaa saalqunnamtiitii fi haleellaa namummaa raawwatan waraana Eertiraa ta'uu yeroo garaagaraatti gabaasaati jiru. Lolli Itoophiyaa naannoo Tigraay keessatti adeemaa jiru akka dhaabbatuuf Ameerikaan yaalii taasisaa turte milkii akka hin arganneef Itoophiyaan taasiste jechuun gabaasni bahee ni mul'isa. Guutuu gabaasa kana akka armaan gadiitiin kan isin biraan geenyu ta'a. Yaalii lolli Tigraay keessaa akka dhaabbatuuf Ameerikaan taasisaa jirtu Itoophiyaan fashalaa'uutu himama. Lolli Itoophiyaa naannoo Tigraay keessatti adeemaa jiru akka dhaabbatuuf Ameerikaan yaalii taasisaa turte milkii akka hin arganne Itoophiyaan taasiste jedha gabaasni bahe. Lolli sun akka dhaabbatuuf torbaan darbe keessa pirezidaantiin Ameerikaa Joon Baayiden mariif bakka bu'aa gara Itoophiyaatti erganii ammoo muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmad marii san fudhatama dhabsiisuu isaatu gabaafama. Pirezidaantiin Joon Baayiden Itoophiyaa namni ergate seeneetii United States Chris Coons lolli akka dhaabbatuuf marii Itoophiyaa muummicha ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmad waliin taasisee ture. Marii sun gama Abiyyi Ahmadiin fudhatama dhabuu isaatu himama. Gabaasa arganneen seenataniin Chris Coons ibsa kamisa dheengaddaa bitootessa 25,2020 akka kannaniin mariin akka lolli dhaabbatuuf Abiyyi waliin taasifame gama Itoophiyaatiin galmaanfachuusaa ibsame. Coons seenatarii Ameerikaa kamisa akka jedhetti ani lolli dhaabbatee mariin siyaasaa akka taasifamu gaafadhe. Yaada kana muummichi ministeeraa fudhatama dhabsiisa jechuun ibsa isaa keessatti dubbateeti jira. Gabaastonni akka ibsanitti Coons michuu pirezidaantii Joon Baayiden yoo ta'u miseensa koree hojii raawwachiiftuu alaa seenatariiti. Yeroo gabaabaaf gaanfa Afrikaatti imalanii yeroo deebi'an waraansa humnoota TPLF fi mootummaa biyyattii bulchaa jiru gudduu taasifamu akka dhaabbatuufis gaafataniiti jiru. Dhumarratti oduu biyya alaa. Humnoonni nageenyaa Maayinmaar fincila guyyaa har'aa gaggeeffame irratti tarkaanfii fudhateen namoota 16 galaafachuun isaa gabaafame. Guutuu oduu kana akka armaan gadiitiin kan isin biraan geenyu ta'a. Humnoonni nageenyaa Maayinmaar fincila har'a gaggeeffame irratti tarkaanfii fudhatanii namoota 16 ajjeefamuutu gabaafame. Fincilli har'a daandii Yuwaangii fi magaalota kaan keessatti gaggeeffame guyyaa gaggeessitoonni fonqolcha raawwatan guyyaa humna waraanaa kabajan irrattidha. Dursaan fonqolcha Maayinmaar raawwate Miin Aangaa Heeling TV biyyaalessaa biyyattii irratti filannoo gaggeessuuf waadaa seenan. Dimookiraasiin tiiksina jedhaniiti jiru. Garuu yeroo filannoo yoom akka gaggeessu hin dubbanne gurraan dhalota akka bara 2020 takka guyyaa fonqolchi gaggeeffame eegalee fincila gaggeeffame ture irratti namoonni 320 ajjeefamuutu himama. Televezyiinii mootummaa gabaasa biraa jimmata kaleessaa du'a daba darbee irraa barachuu qabdu mataa fi dugda irra haleelamuu dandeessu jechuun akeekkachiiseeti jira. Humni waraanaa dimookiraasii tiksa harkaas uummata guutummaa biyyattii makachuu barbaada jechuun jeneraalli fonqolcha mootummaa raawwatan kun dubbataniiti jiru. Filannoo biyyattii gaggeessan irratti paartiin Aangaa Saansuukii burjaajessuun mo'ate jechuun fonqolchi kan gaggeesse humni waraanaa biyyattii amma aangoo of harkaa qabu kun UN fi gamtaan Awurooppaa gochichi balaaleffachuun aangoo mootummaa uummataan filatame harkatti deebi'uu qabu jechuun mormaati jiru. Egaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota Obarraa Global Media Network irraa oduun guyyaa har'aatiif qabnu hammanuma qophiilee Obarraa Global Media Network waliin turtii gaarii.